Leenca addunyaa raastee jecha tokko qofaan an Oromoodha jechuun kee aarsee ilmaan bofaan. Leenca addunyaa raastee jecha tokko qofaan ibiddi warraaqsaa dho'eessiin qabatee seenaa qabsoo Oromootti iddoo guddaa argate. Neetworkeetti jaartee guddaa dhabanii kan keessa ladeeffa fiiguu jalqabanii imimmaan gabrummaa saba irraa haquuf gufuun bilisummaa kararraa maquuf waamichatti gootee Oromoon dhagahee iyyi waliif iyyan addunyaa wal gahee. Akka kaayaan saba pinafne kufeetin ibidda qabsiiste dhaloota qubeetin qabsoo bittinnaa erga walii qabdee siyaasan diinota akka elee cabdee bakka seentu dhabde. Akka kaayaan saba pinafne kufeetin ibidda qabsiiste dhaloota qubeetin qabsoo bittinnaa erga walii qabdee siyaasan diinota akka elee cabdee